Video jufadu takka. Nurani takka saati dhaggeeffadhu. Laal nama laayivii isiitu hojii ture. Nama jireenya isii hojii dabarsaa ture. Sanii gabbaafatee mana isaatti irraa haasa'u jira. Saniitu rakkoo isii kun isaanii wajjin dawwaltee waan isaan hin jennu paartii 2dhaan paartii 3dhaan paartii 4 itti fufaa jira. Hooloo dhabaa jechaa turtan. Kun amma namni isii wajjin taargeetii keessa gale kuni kunoo daasporaadha. Daaspora hoolota biyya Arabaa akka Kiyyaa akka Fuuyee akka Agilee akka Wabii akka Caalaa deemti dhaggeeffadhu. Warra isii wajjin Kaayiroo keessa ture. Gabbaatee isinis deebisuuf jirti. Amma gaafa inni gara ujee waaqatu dandeessa bona. Wallahi waaqatu dandeessu. Si abbaan daasporaan jedhamu. Amma uska sama harkaan akkana jamuutii irra jira ifildaa. Sodaatin sabboona hin baarakin sodaatin. Wallahi alazim sodaatin anas hin jedhe. No, gurbaa kana wayii mudhii keessa jirna fakkaata. Maasa soosa. Usiu. Gurbaa maata kana wallachiise. Amma deeggaraa maayikii silaa hin jiru. Dabbal qofa biyya Qatar qofaa jiru bu'aa jira. Rakkoon qabu yeroo gabaabduu itti rabbi dhukkuba kana saafayyoo atiisi amshir maamaa kiyya bareedaa keenya. Dhiyoota na wayyoo ittee inshallah. Aboo maa hollatta dubbachuutti hin jirtu. Aboo kaameraa nurraa irra jiru gurba. Sabboona ati asa kasara galchi sabboona asa kasara galchi sila kana wajhi ke adi kana asa kasara galchi. Agami sirra raawwata mukamu deemu kana bifa kamiin firraa qolachuudhaaf qopheeffamee ati gaafida. Network kiyya moojara usa. Sabboona shabakaan kee kutee jira network keen jiru sabboona yoo jiraate dubbadhu. Wadaan gasumati galatoma. Achida ka warra Amerika. Wallahi warra Amerika jiru bona mataake. Sabboona qofa warra Amerika jiru wanta keessa jiru hin baarakin sodaatin akkuma deengatti abbaa taatee duula kanaan deemaa turte irraa sabbaa ta'iti qoma dhawadhu. Allah tokko farratti dabbalwani video banateef waadaa seenuuf kakachuuf as ba'e malee haasa'u duraalee sichi duubatti haasa'u jira. Waadaa nuun seen waan kana hundara tokko waa'ee tarkaanfii namarra dhufu modaaboo sabboona please imbuin tani bure ay sabboona nagara imbuin imbuin imbarakin waan as deemu jiru qophaa'idha yoo ati waa'ee maayikii irratti dhiiga dhangalaasuu baatte an dabbalummaan dhiiga lama daldalti wallahi lama daldalti ayyee dhagee dabbala dhageeffadhu tokko farratti wani video banatteef waa'ee daabboo maakii waa'ee tarkaanfii dhuftu gama daabboo booda dhuftu waa'ee fuudha jara lamaanii waadaan isin seenaa jettee as baate waadaan nu seenne waa'ee gama wal fuudhuu san irratti maal jetta kofoo mataa faafadha jettee waadaa gaafa san nu deebi ulfaadhu dumurte eeyyo ayye eega dumurte na dhageeffadhu waa'ee wal fuudhuu irratti waada nu seenne waada sen ammaa isin dhageeffadhu yoo sababa daabboo kanaan sababa agandaa kanaan sababa ololaa kanaan jaalalti ibsaa fi maayikii gidduu jirtu kanatti hafte dhugumaan wal fuudhuudhaaf yaada walitti heerumuudhaaf yaada qabaatanii sababa waan kanaatti wanni kun yoo hafe an dabbaal jetteen ayyaamtu murteen asirraa qaba kofoon baafadha tokko ittiin si deemu jiran jarjarin koo ina dhageeffadhu ittiin si deemu jiran jarjarin isinitti himeetiin jiran xumureetiin jira deemuun danda'a siiboota wanni takka guddaan wanni waada walii seenu wanni takka guddaan wanni qaqqabnee walitti himu dubbii maayikii kanaan waa'ee maayikii hamma deemaa jiruu fi haas deemaa jiru kanaan yoo lubbuun namaa bahuu baatte yoo miskiinni qabamuu baate yoo namni wal diruu baate sabboonaan yoo jireenyi isaa abjuu ibsaan yoo jireenyi isaa golgolaa amma fooyyatu maa keessin jirtu ati kalli walli namni si beekun jiratu wallahi maa keessin beektu ati simbeetu taagee keessin jirtu Seetumura dhageeffadhu. Daabboon maayikiidha. Daabboo ijoollee xixiqqoo mana madaamii keessaa sarma guyyaa tokko lama gabbaatee akkanumatti namni olii gatoo fi haftuu miti badhaabatan jarana deemtanii bar boombii ni beektanii fi boombii. Boombii ni beektanii fi boombii dhageeffadhu
rakkoo qabu siibar. Sooyin rakkoo qaba bar maamne. Ani marga bana se haseetiin eegana se boote fitee bar muutii qabadhetaa jira. Poolisi eegin. Daqiiqa takkitti qofa. Ani haasa'u hin deemu. Ani yaada qiyaasaan jiru. Yaada sin qabuun. Ani waan ta'uu deemu sana immoo akka nama quba qabuttiin himaa jira. Dhaamsaan isin kannaa jira malee ani yaada agantaa eegatis kun qabu kaataan dhiise. Amma sabboona harargee yaa jaalibsaa kiyya. Wallahi rabbitti isin kadhadhe. Deemtaniiti haada boombiidha akkatti hidhamee jiru dhaqanii akkana tarkaan qabatanii jirtan. Haada kana yoo isin gallakkiftan haanni kun bimja isin qofaa miti. Namoota baay'ee fuudhee hallayyaa seenuu jiraata. Yoo waa'ee maayikii kanarratti waa'ee daabboo kanarratti namni qabamuu baatee dhiirri namaa dhangala'uu baate miidiyaa kanarra jiru waan dabbaalee mata qishaan. Daabboon sun akka jirtu ni kakattaa. Daabboon maayikii akka jirtu ni kakattaa miti ni kakattaa daabboon maayikii ni jirti miti ni jirti jiraachuu Amma qofaa kana miti dabbaan. dabbal mutuuradu fooyyaatillee dhaabee mucaa gaafachuu takkuma gaafachuu jirta akka waan nama sodaatetti akka mucaan dhugaajuu sobaajuu dhiisu waa isa. Wallahi billahi soban jedhu waaqiyyaan ja'a sabboonaan yeroo beekaa sabboonaan baasee jira amma. خلاص نقعد دبارة كنا أقوله خلاص نقعد دقيقة دا ilma namaa tokko nama zallamu nama dhiibu nama irraa xiqqeessu barbaadu rabbiillee ni xiqqeessa kun reyaalitii lafa jiru rakkoo miti kan akkasittiin hubadhaa ilmi namaa immoo danda'ee waa takkaas nama godhuu hin danda'u bishaan rabbiin nama obaasu ilmi namaa nama dhorkus hin danda'u sii galee maaliif jennaan an nama maakii deeggarurraa nama maakii bira dhaabbaturraa akka isin arrabsattu akka isin xiqqaattu akka isin salphattu hin barbaadu qeeqamus immoo ni hin barbaadu qeeqanii karaa nagaatiin karaa seera qabeessaan tarkaanfii barbaachisu fudhatanii yoo wal sirreeffatan waan gaariidha anjoollee teenya akkasittiin hubadha tokko lammaffarratti isa immoo arrabsoo duula garagaraa maqaballeessi san birallee dabree amma fakkeenya har'a ganama kana wanni dhufee isiin tun achi sharmuuttee finfinnee fi adaamaa hunda keessatti kas taatee ana bira namaa fursalee haja'us numa jira sii galee boruu kana caalus dhufuu danda'a kana oliitis dhufuu danda'a sababiin isaa kutaa hunda bakka hundaa keessaa dhufuu danda'a maaliif jennaan gastirraa arjamuudhaa miti gastirraa arjamuudhaa miti ganaadha obsi dabbaan amma fakkeenyaaf ganama kana maal jee gurbaan tokko ni beektaa polisi huye sabboona naantu bordaanis gastirraa arjamuudhaa miti gana saudii keessa dabbaala obsi naantu mordaa obsi gurbaan bararuuf deema yaa rabbi karisa gochuu baafatee kan ture yaa rabbi waan dara waa rakkate wallahi namni numa sodeedha nama akka sabboonaan jiru obsa dhiisa rakkoo dhageeffadha carraa jedhamu naa pilees naa tura dabbal mut goradho amma dhageeffadha walumaa galatti ijoollee teenya wanni gochuu qabdanii ilmi namaa tokko maakii miti intala dhalaa tafeete osoo taatee maakii hawaasa biraa waan gaarii hojjettee qabdu osoo hin taane intala dhalaa tafeete yoo taates duulli dilaa kana irratti himachuu qaanyiidhaas mamnuwaadhaas waliigallee amma warri ammaan tana maakii arrabsuus kamaakii xiqqeessuu barbaadu kamaakii cabsaa jiru kunis hararguma xiqqeessaa jiran malee waa maakis xiqqeessaa jiran sababii isaa dhiirota harargee qeerroo harargee ijoollee harargee tokko kanatti intala dhalaa halkanii guyyaa arbo shiriinsaa galgala ganama taa'ee arrabsa yoo nuun jedhan nuufillee qaanyiidha maqaa keenyaafillee xiqqeenyaa jechuudha maakii tana eegaan isii tana jibbinee yookaan wanna taate isii tana cimatti polisi siin qabaa sirra dhaabbadhu polisi dubbiin harargee bira guddee abboleessa kiyya Oiga, dubbiin harargee bira guddee harargee maqaa badduuf harargeen xiqqaattu hin jirtu yaa abboleessoo na dhageeffadhu yaa abboleessa kiyya ani waan jiruun sitti himaa jira dhageeffadhu kaa yaa abboleessoo ani waan beekuun sitti himaa jira harargeen sabboonaan ibsaan qabdu harargee nama rabsu nama hojii buun qabdu anamma kasii gajaa jiru dhageeffadhu akkam magastirraa horiitan kanatti saujii keessaa horii jiraattan waat maayikiin wallahi hangam maadhi nyaadhu wallahi ijoollee nagaa hangam magastirraa horiitan kana caalaa horii jiraattan ani rabbii kiyyatti si qaqadha yoo isin dhageeffadhu kaa aboon mani gaa bakka amma geera bara ni turte bar muciyyoon tun wallahi ni turte dabbaan natu murachiisa maammin haatu muratu muutu godhan maakiin namarraa tana miidiyaa dhufee miti isin galee maakiin warra ammaa warra sirraa iyyuu kana turas nama miidiyaa kanarra turees nama sirra jirus nama umurii xiqqoodhaan gara miidiyaa dhuftees amma inni garama kana amma fakkeenya nama afurii ana bira salee maal taatee jiru amma boru kabira ka kudhanii salee jiru dhufa iftaan taan ka diidami jaatara achi booda ka dhibbaa na bira salee jiru sini dhufa sii galee ka kana caalullee dhufu danda'a maakiin nama miidiyaatti arrabsan ta'ullee rakkoo miti sii galee garuu ammoo numaafuu xiqqeenya maqaa keenyaa miti ana kana nu baddutti akka yaada kiyyatti sila harargee keessaa namoota jijjibaa fi masoota
dubartoota baay'ees qabna warra dhiiraa hedduu qabna amsa shijjaa birraa kaase silaa nama dhiiraa tokkoo filama as baasanii nama dhiiraa keenya kan akka raggatanii kottaa haasaa hojjedhu jaaniini waan gaariidhaan rabba akka qabdi jee yaada sii galee garuu halkanii guyyaa gaafa intalallalaa takkarra ta'anii kanatti arrabsaa oolan kunis faayidaan dhufuus hin jiru tokko amma isiitan akkatti arrabsaa xiqqeessaa yookaan isiitan sirreessina wanni jaamaatis hin jiru kana jechuun gocha diinummaati sii galee wanni amma isirra deemaa jirus gocha diinummaati ammallee ibsishaan fi maakii jidduutti yoo jaalalti dhugaa keessaan jidduu jiraattu taate ibsishaanis kan dhugaan isii jaalattu taate daabboo miti inshallah isii udaanii jirtu hammaa maratti silaa udaanii hojirraa waraabanii fidaniis sigale ibsishaan nama jaalataa jechuudha maaliif jaalalti dhugaa waan fedhe laalatti sigale namni jaalala onni raayoon kan nama jaalattu taate jaalala dhugaa yoo haamanu taate isiinis inninis waan fedhanillee waliin jiraachuu danda'an jechuudha qonna keessallee waan nu galchu kollee hin qabu jechuudha amma nuti akka nama tokkotti abbaan fedhe arrabsee abbaan fedhe xiqqeessee abbaan fedhe cabsee abbaan fedhe sale dantaa isaanii aayidoon keera nullee hin galchu abbaan fedhe kara fedhanaa deemu akka nama tokkotti ijoolleen teenya ijoolleen harge afaan keessan qabadhaa abbaan arrabsu saarrabsu garuu ammoo ijoollee kutaa biraatti dhaabsinan qabu nama 2 3 4 5 miseensi babal'achaa gara nama 7 gaa jira jechuudha warri maakii arrabsaa jiru kun warri maakii arrabsu kun takka akka hargee bakka buune beekuu danda'u isinirra jiraachuu qaba laam warri nuti warri asirraa miidiyaa kanarra maqaa hargumaa qabatee jiru kun akka hargee bakka buune nu beekuu qabdan sadaffaa hargeen hayyuus qabdi beekaas qabdi sheekaas qabdi gootaas qabdi hargeen nama jala deemtus qabdi holayyii nu warra miidiyaa kana jala hargeen deemtus hin jiru kana quba qabaadhaa yoo waa dubbattan ijoollee kutaa birallee hargee maakiitti keessaa jira maame amma kana asaan jiru bar nagefatu maame kana dubbata nageta ani amma kana asaan jiru jala ni dubbata nageta ko kana singarande maame amma hargee baga buutee hargee guddifte hargee tikeessite qabii gandi simino adeero sanimiti bar maka asaa jiru kana asaa jiru namni nama arrabsu namni fokkota namni gadeen akka ganda kamuu bakka buune oromoon tolchee beek sabboonaa fi ibsa hargee keessaa miti oromoo keessaa eega baafaman turani jiran amma sanimiti deemaniiti boombii dhaqanii haada boombii kan qabatan boombii tanaa dhoowwu deema ergaan keenya guddaan nuti dubbachaa jiru sabboonaa fi ibsaan abjuu taatanii lafa tanarratti jiraate amma akkuma magastirraa garaan isin bocorame wallahi yoo isin nagayaan gachiistanii saudii keessa raftan nagafadhu akkuma amma garaan isin bocoree amma agileen dubbachuu dadhabee kana akkuma amma fooziin if darbee kute kana sabboonaan if darbee kute kana akkanumatti if darbanii saudii keessaa qabri galu yaadanii aligaa isin nyaati nagafadhu nyaadhamtanii akkuma koi nyaadhamtanii maasalaama nageetti jala orootti mubbadhu wallahi nyaadhamtan nyaadhamtan waa'ee maakiidha maakiin balleessituusi tolchituusi maakiin gartee bakka na buufadhaa bakka na bu'aadhaa narraa arrabsaa hin jenne deemtee gartee na arrabsina hin jenne dabboon isii sila na bira dhufte anniin fedhaa wallahi maaliif jawwaara keessa gabbifadheetiin ifira gabbifadheetiin ta'an garaaree kaatti maaliif dabboo feemata guddaati dabboo gartee feemata oromoon qabdu keessaa tokko waliigallee wallahi ajaa'iba natti gidee gallee ijoolleen ta'intu nakkaatti asirratti asirratti koi waan hin dubbadhuutti maal dubbata gaa dubbadhee deemu deemati maaluma ni yaaqi koi fitannee yaanatii feetame iyyaa oltanitti nuti saatiin teenya saatiitti qoodaan hanga tanaa haasawinee yaana akkanatti gartee iyya babaatuni amma dabbal kun faan amma iyya babaatee jechuudha ijoollee yoo kappilinkii goote malee ni adabaa'u wallahi ni adaba maakiin balleessituusi balleessuu baattuusi san isii balleesse yoo tolchitellee isii tolche waan takka waan irraa dubbatan hin jirtu dabboon isiidhaa ganni baatii dhibbaa gabbaate yoo gabbaatillee yoo isiin nama jabaa taate umaan taatu jechuudha yoo nama jabaa taate jechuudha takka hin taatu namni qeequun isii dhibbatti qeequun jiraachuu qabaa'u maaliif yoo qeeqan rakkoon qabu amma ijoolleen tun amma jalqaba naaf caalaa nuuredhaa kayti jirramma jalqaba jechuudha jalqaba